ifti kompiitara keessanii baay'ee ol ka'e kan sin rakkisu yoo ta'e, viidiyoo kana keessatti furmaata isaa akka wal wajjiniitiin ilaallu ta'a. Kana gochuudhaaf egaa jalqaba Microsoft Edge yookaan Chrome keessa gallee Monitor Brightness Installer jennee barreessina. Isaa booda kunoo akkaataa kanaatiin seetaappii sana nuuf fidaa jechuudha. Daawunloodii gootanii seetaappii kana kan install Windows jettanii kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Isaa booda anamma daawunloodii godheen jira. Kunoo daawunloodii gaafa ta'u isa kana ta'a. Installii gootu jalqaba kana. Isaa booddee yeroo installtu iddoo kanatti dhufee mul'ata. Iddoo kanaatti right click gootanii percentii 0 irraatii hanga 100tti jira. Egaa kana wal qabate gaaffii kan sirriitti yoo qabaattan komentii jalatti yoo barreessitan deebisaa kan barreeffaman siniif deebisu ta'a. Akkuma kana immoo liinkii seetaappii kana komentii jala siniif kaa'eera. Achi deemtanii komentii jalaatii ilaallachuu ni dandeessu.